Ilaal Oromoon seenaa keessatti yeroo danuu namoota danuudhaan namoota ittiin dhaadatu baay'ee qabam. Qaalluu yookaan qaruuxee namam yeroo hundumaa faarsaa sababni inni barasaa keessatti jiraatuuf namoonni hundumtiyyuu egeree biyyaa warreen jijjiiran danuun isaanii kallattiidhaan waan isaan hojjetan yoo jiraate lubbuun isaanii yoomiyyuu akka du'a nafne beekanim lubbuu duutu kanaaf jecham seenaan ajjeesnu jedhanii namoonni of wareegan qaqqaalii danuu jiru. Keessattuu nuti immoo dhaloota jaarraa keenyaa keessaa haacee gonkumayyuu hin dagannum. Sababni isaa uummata Oromootiif jecha arsaan inni kaffaleem amma bu'aatti osoo hin taane qabsoon inni dabarseem amma bu'aatti osoo hin taaneem hamma du'aatti akka ta'eem namoonni danuun keenya ija keenyaan argineerram. Egaa yeroo hundumaa uummata waliin boo'u uummata waliin gaddum gadda uummataatiin alatti immoo uummataaf of wareegum dhiirri akka duuni nafne beekem yeroo hundumaa of wareeguudhaan uummata Oromootiif jecha gatii kaffaleem seenaan kan isan daganne haaceem.